Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama warreen amantaa biraallee harka fuunee jenna. Viidiyoo kana ilaaluu keessan duratti mana kootiif haaraa warri taatan fooloo naa taasisaa. Warreen immoo miseensa koo taatan, faamilii koo taatan laayik, sheer, kooppi liink taasisaa. Kooppi liinkii sirriitti naaf godhaa uummataa. Maaliif yoo naan jettan akkaawuntiin koo waarningii irra jira. Kooppi liinkii piroofaayil kooppi liinkii naaf dalagaa. Na dhiifama sin gaafachaa amma maayinii effektii kanaan jechaadha. Akkamitti walitti firoomsinaa wanna afur kana jiru akkamitti kamiin kamtu walitti dhufaa kan jedhudha. Tokkoffaa irratti meeshaa cabaa argina iddoo sanatti. Lammaffaa meeshaa qadaada hin qabne, sadaffaa kan harka hin qabne, arfaffaa immoo xuraawaadhaan kana akkamitti walitti firoomsinaa kan jennu walumaan ilaallaa. Annaa hagasumatti wal faana turraa deebisaati immoo adara kooppi liinkii si'a 10 kooppi liinkii naaf taasisaa. Waarningii irra jira. Viidiyoon koollee deemaa hin jiru, laalamaa hin jiru. Akka laalamu naaf taasisaa. Innaa yoollee effektii kanatti fayyadamuu barbaaddan maqaa kootiin olitti effektichi jira. Isun tuquudhaan kara effektii kanaatti sin geessaa fayyadamuu dandeessu. Innaa amma kara kam deemnaa qaxxitaa kara chaalenjichatti deemna. Innis maayinii waan arfan kana keessaa kamtu harka hin qabne yoo jettanii kanatu harka hin qabne. Kanaaf ta'a jechaadhaan. Kamtu immoo qoshaashaadha yookaan immoo xuraawaadha mi'a kana keessaa jechaadhaan. Kazaan maayinii kan fayyadamu rest remover kan jedhudhaan koodooti kanan. Kamtu immoo cabaadha. Na suphaadhaaf kamtu barbaachisa yoo jettan isa kanan suphamuu kan barbaadu. Kamtu immoo qadaada hin qabu yoo jettan isa kana. Kanaaf waan na faana turtaniif galatoomaan siniin jedhaa. Nagaan naa oolaa lafa nagaa.